sagada gee jabeessi haadha keetii du'aa eegadhu dirqama jechuudha silaa miidiyaa irratti sittin immoo dirqama natti ta'e borduraan gaafatama abbaa fedhe sodaadhu ani ofirraa buusuun dhufeen si gaddisiisuun dhumneen si abaaruun dhumne si arrabsuun dhumne si gaddisiisuun dhumneen mirga keeti garuu borduraan gaafatama haati kee amaanaa jettee arma ol fuutee arma sii gogaa gadi baaftee yoon diqqa mucaa kootii tu wal argin gandaa kiraa deeme fuuldura rabbi tasirraa fudhanaan jetti jirti si galee sanan ofirraa buusuu dhufe sagada keessa gadii quraana kee galii jireenyi biyya duniyaa gabaabaadha ati bareedduu kanaa eenyu walitti heerumta abbaa barbaadde filattee heerumta yaasaar garuu asirra teessee ani tukooti tosa dhuftee tola waadaa sii gala sin barsiisaa kottu ilaa mucaa koo ilmoo koo fidaan jira nan barsiisaadha wallaahi kottu sin barsiisa waadaa sii gala kottuu baradhu anatu eenyuun akka taate sun matatti si agarsiisa yaasaarraa kottu ana siin jedhee kottu saarraa kottu ana siin jedhee saarraa kottu waa tokko dhugaatii wayiin barree waa xuuxuun barree maal jechuun barree kottu Dubaayiin feetu baradhu feetu immoo hojjetadhu ofii keetii dhageesse hojjetadhu. Deemni Saara wallaahi carraan kun sin darbineeti deemi. Kottu motaa in hojjetii waa tokko hin hojjetinii taa'e warabbal qaaba. Ilaa dhiisisaa. Akka kanatti mubee affanamtee akka kanatti taa'uu isinis dhufuu si wayyaa. Hojjetatti dhufte. Dubaayiin sin fida. Biroon batarratti waadaa sii gala farankaa tokko sirran barbaadu. Iqaamaa tolan si hojjechiisa. Rabbii jecha amaanaa haadha keeti jecha. Bilee kuma dhibba afurii iqaamaan qofti. Iqaamaa siifan hojjechiisa. Ati ittiin of danda'e. Ilaa suuqii Habashaa akkuma ijoolleen Oromoo ijoolleen durbaa kun uffatanii dhiqatanii dibatanii hojjetaa jiran kottu hojjedhuuti hojii onlaayinii hojjetadhuuti namoota kee walitti qabadhu of danda'e sana booddee. Waa tokko naan godhin. Waadaadha kun sumurii sirraan barbaadu laan. Uma tokko naan godhin saarraa kun. Naazan siifta garaana nyaattaa bara. Bashannanuu wallaalee miti si jala taa'e. Akaawuntii biraatiin dhufee taa'e silaaluu wallaalee miti. Yaasaarra sirriin jirtu jalqabaa amma dhumaatti. Kottuu iqaamaa kun uummata nama 800 waadaa sii galee nam tokko sittiin kadhu. Wallaahi billaahi iqaamaa tola harka keessa si ka'a. Onlaayinii nama sheekaa ilaaleen bira si galchaa. Suuqii nama hojjedhu suuqii gola hojjetin dhuguma. Seera koo hin dandeessu. Aggoroneechi goruun hin jiru. Ilaa ijoollummaa sittiin taphate. Maaltu na dhibeen. Kana si kaaraadha. Kun carraa dhumaati. Bakka itti gatu qabu. Kottu geestii koo. Maal jetta? Saaroo. Nama sodaachisu hin jiraachi. Dhaggeeffadhu haati manaa Mansuur Jamaali. Yoo barbaadde asirratti fiduu hin danda'a. Warri haadha manaa Mansuur Jamaal beektam sheer itti godhaa. Yookiin immoo telegiraamaan dawwalee sii fidaa namni. Waadaa sii galtee anatu ofitti fudhata Ameerikaatti jennaan gammadee yeroo deemte. Cubbuun agaadha caaltuun si geessuu dandeessi. Caaltuun dhibbatti si geessu doktora waan taateefi doktoroonni akka jarri hojii dhiisanii olii gad deddeeman hin barbaadan jara keessaa tokko isiin sarjarii hojjetti. Sarjarii jechuun immoo nama opereeshinii ta'uu bakka sanaa dhabuu hin barbaadu mootummaa. Ofitti si fudhachuudhaa wanti isiin hin goone hin jiru. Cubburra hin kaawwadhaa. Magaalatoomtu caaltuun. Garuu Tiraamp dhufee warra achi keessa jiru iyyuu baxabbaxe. Maan arginu ani hin qabu ani siboo sarama saarra. Ergan Kairoo Dubaayi nu dhufee jeeshan moo maal taa'e kan birrii godhee fadhee. Kan koos kan mucaa kootis kan Samiiraas ergan biyya kana dhufee deeffadheen. Tiraamp dhufee haadha si ol diige gad diige warra achi jiranuufu nu dhiisiti. Kanaaf badeera baqa carraan keessa hin badee kan koos hin badee kan hunda keenya hin badee. Geesse
Tasarraa koo sin kadhadha. Yaa intala koo. Yaa giiftii koo kottu. Kottuuti ayidii sirraa hojjetamnaan akkuma namaa tokkotti hojjetan. Nan beeka ammasii dhufanii waan an harkaan qabe subhaanallah rabbii waa inni mi'eessuuf hin beeku amma keessaan sii dhufani. Amma keessaan dhufanii hin naqin akkana sii goona akkana sii gochuufi nan beekaan ilmoo jaraatii haa taa'u jedheera waa'ee keetii ilmoo jaraatii haa taa'u. Wallaahi ilmoo jaraatii haa taa'u. Kaasatan ijoollee keenya warri gadi baatanii mucaa kan akkam bilbilatti hin kennin miidiyaa irraa fagaachuu qabdi jedhee mucaanan bilbila harkaa fuudhee guyyaa 15 dhoksee mana keessa jechuudha. Samiiraa bira kaa'e akka bilbilitti kennamuuf tuu ilmoo argachuu keessan beektanuu bor waan ilmoo keessanii hin jaallanne mucaadhaa jaallattanii silkii kennamuu malee tiktookii barattu malee ishii achumaan harka keessaa fudhee itti isinii kenne silkii eessaan geessa mucaa kana. Arrabsuu jettanii siluma arrabsuu jettanii bakka taraftan dhabdanii namni mana koo dhufe akka ilmoo kootiiti. Achumaan mucaan gadi baate ijoolleedha yeroo barbaadde hin dannasti yeroo barbaadde ciiftee viidiyoo waraabde achumaan arrabsuu jammartan jechuudha mucaa sabii. Garuu ilmoo keessaniif ta'a. Sirii galee silaa hadha mucaan kun bakkee keessa kaaftanii akkanan gootan. Akkasiin faayidaa hin qabne hin beeka. Giiftii koo dhufte kottu. Amma san akka abbaatti akka obboleessaatti abdii sirraa muradhaan. Tu ilmoo garaa kootii baate taate singatu akkuma sanattan silaala amaanaa haadha keetiin narra jira. Kottu si duuka rakkadhaa. Ammas rakkina ofitti dabalaan asaarraa. Waa qananii wayii miti seefti bucuu nan beeka. Garuu ammuma bucoosii of dandeesseedhuma qalbii godhattee sakkantee jettutti jechuudha si duuka rakkataara malee. Ati nama ajaa'ibti. Nama gaariidha. Nan beeka. Ijoollee si waswaasaa yeroo si arrabsan si miti anayyuu arrabsinaan uummanni nama cheessaa anayyuu. Roon arrabsan anuu waan an dubbadhu hin beeku. Ati immoo humna hin qabdu. Humna ittiin dandamattee uummannis waan ittiin nama arrabsu hin beeku. Yoo barbaade haadha keetiin si arrabsa. Yoo barbaade haadha kee yaadadhu siin jedha. Hin jedhamu kun. Nan beeka. Komentii kana hin argamu. Haadha kee yaadadhu. Namni haadha dhabe si qofa. Maan guddaa wadalli kun haadha namne utaalaan jiruma dagadhee. Waan anaan hin jenne siin jedhu nan beeka. Sangaa mataa sangaati. Nakkaraa kuni komentii jala laale. Maadhaan namni an. Dhabeeyyuu akka amma dhaaba waan isin deebitu natti fakkaata. Ati immoo ijoolleedha. Waan si arrabsan hin beekanu si galee wallaalota amma keetiin geenye gati ani jala laalliti. Yoo danda'ame ani kottuudha amma jireenya kee waa jireenya keetiin naasabsiisa waa'ee borii keetiin naasabsiisa. Waa'ee borii keetiin naasabsiisa kottu saarra wanni darbe hin jiru laammas. Saarraatti dubartiidha. Dubartii jechuun immoo dhiiraa gadi jechuutu hin taane dhiiraa olli dubartii nana biratti. Warqeedhaati. Dubartiidhaati. Haadhaati. Yesi haadha taata. Haadha keessaa yoo haadha bareedduu ijoollee bareedduu argattu dhiirri nama keetii bareechee fedha. Bifa qabda, simboo qabda, wanni sirraa hanqate tokkitti hin jiru. Bakki si hanqachuu deemaa jiru immoo bakka si agarsiisee si galee haadhummaa keessaa si baasee bor ijoolleen keessatti saalfachuu deemaa jiran. Yesi deemaa jirta natti mul'ata saara. Yesi wallaahi karaa natti amma qabattee deemaa jirtu kun karaa bor ijoolleen keellee sin kabajne ijoolleen keellee siin mataa ol hin qabanne deemaa jirta mubaarak maallaan jedhe. Akkamma deemaa jirtu kanaan deemaa. Kana jechuun immoo durii yoo maarta dhiiraa hojii wal argitaa miti. Nan gadhiisaa maal warra namaa naasii bira kaa'een qabaan. Gaafatti gadi baatee mubaariki dhimma kootiin mubaarikiin darrabsinaa dhimma kootiin mubaarikiin isin gaafatinaa anaaf danda'eera jettu. Natti tolee nan dhaggeeffataan ture gaafa sana. Waa damuun dabarsiyaan. Natti hin tolle ati anaa jetteetu nan beeka. Waa'ee kootiin mubaarikiin hin tuqinaa warra isaas hin tuqinaa ilmoo isaas hin tuqinaa. Nama guddaa naamun atis waan gootu dhabdee afurii citee gamaa gabaadhaa sitti jedhi jennaan
ofirraa tasgabbeessuu sana dubbattee irraas tasgabbeessuu kanaafuu nan beeka ammas nan beeka akka jara siraasan nan beeka waa tokko sii godhaniiru meeme nam tokko saarra sii dawwalee warri ergasii isa rabbiin keessi argu ergasii naati na bireertu nama meeqa sagalee dhaggeeffadheera nama mormuu hin dandeessu miskiinaati sii dawwalanii sagalee faasii qabanii tarra akkamitti jirta maal siin jedhaa jira warri isaa maal siin jedhaa jirti dhimmi kee akkam taara warri siin jedhaa turan sun dawwalanii si gaafataniiru si qorataa jiru akka durii si naasaa jiru si jajjabeessaa jiru si akkamitti jirta si ilaa kunoo kanaaf uuman harka keetitti mi'a abbaa uummata kanatti na wallaale waansa nan beeka baratuutu Dubaayeen dhuftee iftaan boo'icha eegalu wallaalee miti garuu waa sittiin qabannu baga argite hundayyuu baga argite akka kana gaa kunoo sigale baga argite arguun gaariidha ni kijibu siin jedhee yeroo sanas gatuma tiin harka jirtuu fi akka bineensaatti na laalu ana sigale ana immoo eenyuun akkan ta'e ati bareechitee beektaa waan si toositu beeka kana jaalamataa sin dhukkubsu saarriyyee fataa bayi bakka fataa bayi aizosh fixeeraan gorsa koo kan sii ta'u situ beeka deebii taphattaa saar si qabaara wala qabaara wattu saarru ko wata kon tattaatu jiru giiftii ana akka ergasii si qollofee sin qabu wallaahi amma wucuu si fataa si godha rabboota qollofumaa na kalqee beektaa seera koo si miti samiiraan hin dandeessu warri koo seerri seera ilmoon ilmoodha ilmoon akka ilmootti guddatti amma garuu si fidee dhuman dhageessee si fidee ayidii sirraa hojjedhee hojii ilaallattee bakka barbaadde si galcha warri kee hin balleessin waa kee namatti hin kennin nagaama neetworkii siraasaa jira moo beekaa cufa qarxaraata kan kootii isaarraa ijoo kan kootii neetworkii kan kootii sagalee kee sirriitti dhaga'ama. Kanaafuu jennaan maal gootaa sila laayivitti jaallattaa mana uffataa wayii si galchaa si galee amma namaa hidhii sirraa hojjetu si arguu hin danda'an amma. Siif hojjetamu gaa? Haa ta'u gaa yaa rabbi haa ta'u. Itti yaadi. Ashii. Itti yaadi ishii. Yaada ishii. Itti yaadiitii suutumaan utuu beekta telegiraamii walitti hin kutin ishii dawwali. Telegiraamii siin dawwala. Haa ta'u gaa malee. Ana akkati borgaabbituun beeka kanaafan sitti himaa jira. Abbaani bor ilmoo kootiif ta'a jedhee dhufee nuu dhaqisiin jedha. Abbaan immoo hin barbaanne amma ajandaa kee kaaga amma geeddu kana. Nama siif falmu danuu qabda abshir. Jiru tapha qoonnes irraa waa waliin dhahuu malee takka waa bareechanii hin beekne. Takka umrii jara waa bareechanii hin beekne. Akkatti jireenya jaraa gara boriyyuu sirreeffatan hin beekne. Geesse kan jireenya jaraatu hin beekne ofiyyuu hin beekne marti. Amma ajandaa godhatanii gadi ba'u. Si falmuufi. Akkasii ani rafeen jira wallahi baay'een dhabe lama taana dhukkubaara. Kanaaf viidiyoon baanii. Kuna dukkana keessa qiisaadha wallahi. Akkasii gaa rabbiin fayyaa gaarii siif haa kennu. Amiin. Inshallah. Bakka amma taphadhu hojii koomeentii si arrabsanis calluma irra darbishee ilaalini. Qeesii sin arrabsu. Rakkataa sin arrabsu. Qeesii sin arrabsu. Kadhataa kanarra taa'ee kadhatu sin arrabsu. Sheekii sin arrabsu. Warri waa arrabsuudhaa uumame. Umurii isaa nama arrabsaa jiraata. Rabbitu waadaa galee ka jahannamaafis. Wallahi waadaa galeera jahannamaafis. Abshir jedheeraani sin guutaa jedheeraani.
جنة في سوادا قال جهنم في سوادا قال أي جولي كون يادا ركرو والله ربا نتجرا مكينة تنو خد أي وقت كاري نولي سابير ربا قال لي كلام بكون رفيتي كولش جرين أنا ما جيتك ما جام فكرة أنا مدي جو أي جولي كو سبولتي كار بس ها وما تو يا رب جري كافة سدومي تو كوجي مكا باودن دسان كوتا نرانا فيناشي سيدنا الكامبرين كي باجات والبراجر تري غاستي ول كلچوم مال جچورا فولو شقلا چوم Wai mal fakkaata mube. ما في تري مالي بينسا فكادا نم بيتوات في تري مالي بينسا فكادا كما موبيل ما فكادا كما في تري ما تنجرو في تري مالي مالي Laki كسانغا gatii فكادا kan بيتو ما جام فكادا في تري مالي laki oh والله يكونوا ما نم بيتمو مو نجي جيرو سبدي laki waan jettuun bareeda. واي Laki wala واي امبارح ده تسمعوا على نمو kulli keessa siifis تيك أقول الرفيق لا يفيد السير في والله ijoollee nagaan bulaa gaadhaa filtarii gastiin isin jiru godhattee wallaahi filtariin godhanne filtarii filtarii nama godhatte gurraacheessinu bareeddi. filtarii nama gurraacheessinu Oh wallaahi rafaan maashaallah jira bareedde wallaahi. yaa ilaahi yaa saatir jedhe gurbaa godhanyaa kooti tokko Bareedde maashaallah. dhiiru namaa gastii galte amma mubee mana chaartii deemi maa inni mana chaartii Siduun dubbattu maanni sila namatu jira gargaarsamu maantu jira. maaltu maal ta'e Dubaay eeyyee Dubaay wayii gargaarii chaartii atis nama chaartii ummaattii si eegaa ummatti si jira eegaa jira. Maaltu maal ta'e? wallahi gargaarsa wayii dhaqaan jiru ani tokkoffaa viidiyoo baladhuu jedha na azaba ummanni silaa gastii irra taa'ee rafaayyuu nama jala dhufaa taa'u jedhu namni keenya gastii baladhu minaamin lakki dhaquu dhiisuu wayya warri inni takkaa komatamee hin beeku warruma dhaqee komatama ummata keenya dhiifama naa godhaa akka tokko dhaqaan jiru nageenyas dhaqaas hin jiru innaan dhaqe immoo videos bay maal godhanni videos hin ba'u minaamin jedhama mataan dhukkubee na rafaara wallaahi shamarran kootu walitti qabee ta'an jiru maaltu gargaara baara sila maaltu gargaara baara maaltu gargaara baara Maaltu beeka? Neetworkiin koo maal ta'e har'as? warri hin deemne warri lash jedhee rafe waa tokko hin taane warruma gargaarsa irra warri hin deemne rabbi atis dhukkubaan jiru kanaaf ani nan dira Neetworkiin narra faaraadhaa dhaqo wallaahi ta'e coba kasar narra fa
Afuufi neetworkiin koo nama harkisuu jira. Koo maal ta'e si duun